Rakkoo qaala'insa jireenyaa akka biyyaattis ta'e akka addunyaatti mudate furuuf mootummaan karoora adda addaa baasee hojjechaa jira. Kana keessaa tokko qonna magaalaadha. Jiraattonni magaalaa qaala'insa jireenyaan rakkachaa jiranis oomisha baadiyyaa irraa dhufu eeguu qofa osoo hin taane lafa xiqqoo qaban irratti hojjechuu eegalaniiru. Bulchiinsi magaalaa Yaaballo sochii qonna magaalaa dhaadannoo nyaata kooqee kootii jedhu akka mootummaa naannoo Oromiyaatti labsamee hojjetamaa jiru hojiirra oolchuuf xiyyeeffannoo kenneetu hojjechaa jira. Obbo Ambeeboo Arfiichoo jiraataa magaalaa Yaaballo yoo ta'an isaanis lafa xiqqaa qaban irratti kuduraalee fi muduraalee adda addaa oomishuun fayyadamoota jiraachuu dubbatu. As keessa mangoo jira, appilii jira, muuzii jira, dinnicha hin dhaabna, timaatimii dhaabna, tartiibaa qaba. Tartiiba isaan keessa leeder baay leederiin tartiiba qaba. Tartiiba isaan keessa waggaa waggaan jijjiirachaa barbaree waan cufa as keessa oomishne hin argina jechuudha. Kompoosiin horii ka guddis horii ka nyaachisu ka qallabu jira. Horii sun ammoo kosiin sun as fidee harree gaariin fidee fula tokko tuula waggaa tokko tuulamee ta'e achiin booda ammoo qumxaa tokko gara ataakiltii hin dhiyeessa. Mangoofillee qumxaa tokko, muuziifillee qumxaa tokko akkanaan hin qooda. Kanaaf yeroo cuf ammoo ataakiltiin bonillee gannuun fakkaata. Rakkoo tokkollee ataakiltiin hagam makaraa qabeen jiru wanni cuftin midhaagamaaf. Oomisha isaanii kanas ofirra darbanii gabaaf dhiyeessuun waggaatti galii qarshii 100 olii argachaa akka jiran obbo Ambeeboon kan isaan kaasanii. Waan alaa bitan dinnichaa fa'aa barbaree hin bitan. Asuma keessa ka jiru waggaa haga waggaa nu tajaajila jechuudha. Muuzillee guddoo gurguruu yoo dhabnellee mana akka feenee nyaanna mangoo fi appiliin ammoo galii nuuf galcha. Waggaa kana keessa galiin haga 79 akkana argineerra. Shonkoorarrallee ganaa hin fidne malee haga 50 ol deemuu jira. Ganaa ammoo inni yoo dhume galii isaa hagam akka ta'e hin beekama. Haa ta'u malee shonkoora gurguru haga jalqabne waggaa tokko ta'eera. Waggaa muluu gurguruu jira. Asirra waggaa keessa tilmaamamaan yoo deeme haga 100 fi midhaan 100 midhaanii argachuu danda'a walti. Qonni magaalaa jiru namaa jijjiiruu waan dandeessuufis namni hunduu kanarratti bobba'ee hojjechuu akka qabu obbo Ambeeboon naamaniiru. Namni cuftinuu muuxannoo kana fudhate laftana yoo jijjiira akka dansa kun ammoo qonni magaalaa ilmee namaaf qarqarsa guddoo akka tolchu kanarra namni cufinuu beekee afaa gaara kana muluun oomishee gaari kun lafti Yaabeelloo akka jijjiiramtu. Hojii kana fakkii kana fudhatanii afaan gaaraa muluunu gara qonnaa jijjiiramtee kaate namni cuftinu akka oomishu yaada kiyya hidheessa jechuudha. Dargaggoota Amraat Ambeeboo ammoo ilma isaanii yeroo ta'u innis barnoota isaa xumuree taa'ee hojii mootummaa eeggachuurra muuxannoo abbaasaarraa argate kanatti fayyadamuun lafa xiqqaa qaban irratti oomishuun irraa fayyadamuu jalqabuusaa dubbata. Hojii kana manaafillee fayyadama. Mana irraa kaaf gabaallee geeffanna. Faayidaa dansaa qaba. Fakkeenyaaf gabaa keessa birrii guddaan bitachuu irraa manuma keessa fayyadamaat birrii qusachuu dandeenya. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa magaalaa Yaaballoo obbo Galgaloo Guyyoo magaalichatti hojii qonna magaalaa kanarraa hawaasni fayyadamaa ta'aa jiraachuu himanii hojii kana babal'isuufis xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu dubbatu. Magaalaa kan keessatti as callaa qofa doon ta'een iddoo biraallee deeman bal'inaan magaalaa kan keessatti potenshaaliin guddaan jira jechuudha. Kanaaf gam kennaan qotee bulaa kan leenjiin wanni deeggarri jira. Paampii kennineefii jirra, poolituubii biqiltuu fulanni itti oomishamu, sanyii biqiltuu kennineefii jirra. Gandoo 5 qabnu keessa fula potenshaaliin guddaan jiru. Hojjeta misoomaallee haal caaseffamu gurmaa'insa mootummaatiin rarramanni jira.